Akka mooltan daawwattoota qeeroo ganamaatii fi oduu qabannee dhiyaanneeti jirra amma hanga footootuutiin isinitti hima. Injiinar Taakkalaa miseensota waldaa dargaggoota Oromiyaa 6,400 waliin mari'atan. Ayyaana Irreechaa bara 2010tiin ergaa baga isiniin ga'ee dabarsaniiti jira. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed balaa kirkira lafaa Indoneeshiyaa iddoo Sulaaweesii rukutee yoo xiqqaate namoonni 400 oduu kana isinitti himaa kan isin waliin turu hanga gammachuu siraajii amma oduu bal'inaan. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa miseensota waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin mari'atan. Bal'ina oduu kanaa Muhammad Muhammad akka ta'an isinitti hima. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa miseensota waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin mari'atan. Dargaggoonni 6,400 ta'an lafa magaalaa Finfinnee keessatti dalleeffamanii osoo hin misoomin ta'anii fi kanniisa warraaqsa eenyummaa magaalichaa irratti gaafii kaasaniiti jiran. Maqaa misoomaatiin jiraattota buqqisuunis dhaabbachuu qaba jechuun jiraattonni yaada isaanii kaasaniiti jiran. Lafti maqaa misoomaatiin dalleeffamee taa'uu fi hin misoomin dargaggootaaf akka laatamu hirmaattonni waltajjichaa gaafataniiti jiran. Mootummaan rakkoo hojii dhabdummaa sheedii hojii fi oomisha gabaadhaaf itti dhiyeessan irratti xiyyeeffannoon akka hojjetus gaafataniiti jiran. Dargaggoonni paarkii indaastirii Boolee Lammiitti mindeeffamanii hojjetan kafaltiin gaariin argachaa akka hin jiraatinis kaasaniiti jiran. Itti aanaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaan dargaggoonni rakkoolee mul'atan kaasuudhaan mootummaa waliin irratti hojjechaa jijjiirama eegalame deeggaruudhaan akka irra jiraatus dhaamaniiti jiran. Gaafilee dargaggoota hiikuudhaaf mootummaan kan hojjetu ta'us himaniiti jiran. Dargaggeessi nagaa fi tokkummaa cimsuudhaan ga'ee isaa akka ba'atu Injiinar Taakkalaa Uumaan ibsa isaanii laataniiti jiran. Akkasuma olaantummaa seeraa kabachiisuu fi itti gaafatamummaa ofii ba'achuu irratti akka dirmatanis gaafataniiti jiran. Baga ayyaana Irreechaa bara 2010tiin isin ga'e jechuun ergaa baga keessanii dabarsaniiti jira. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed bal'ina oduu kanaa obsaa dhugaan. Baga ayyaana Irreechaa itti isiniin ga'e muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Muummeen ministeera Federaala Dimokiraatik Riippaabilikaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaa baga nagaan ayyaana Irreechaa bara 2011 guyyaa irraantanaa itti isiniin ga'e jechuun dabarseetii jiramu. Duudha sirna gadaatiin Oromummaan biyya faayomsinam. Irreechi jaalalaaf tokkummaa kabajaa uummata Oromoo hunda dura baga guyyaa jaalalaaf kabajam ulfina sabummaaf namummaa qulqulloominaa fi amantummaan ittiin calaqqisu kanaan itti isiniin geejjeetti jiru. Irreechi duudhaa dhaloota Oromummaa gadaan biqilee guyyaa nageenya itti labsate. Dhaloota isaa qe'ee eeguun sirna itti tumate gootummaa isaa fakkeeffatu Oromummaadhaaf guyyaa addaati jechuun dubbate. Uumaa kabajaa uumama galateeffatam. Dukkana barii eegaree itti tolfatuuf kabajaa galcham. Uumama isaatu jaalalam. Hawwii isaatu nageenya eegaree isaatu badhaadhinam. Duudhaa isaatu wajjin jireenya. Laatinsa isaa hedduu bal'ifatee dhalaas kochoo jaalalaa uwwisee caayaa isaatu odaadhaa kan isa walitti fide afaan tokko dubbisee yaaddoo jaalalaa fi firoomaa abbuuqqachiisee mijuu eebbisam jiidha qabatee faana jiidhaana tolchin eebbifatam gulantaawwan gadaa kurna daa'imman hammayyuubaa gadamoojjii Oromoo ittiin bulu sirna dimokiraasii ammayyaa bu'uura keessatti xiqqaan guddaan kabajee guddarraa ittiin baratu guddaan xiqqaa goomsee akka sirna itti fifsiisu caaseeffama bulchiinsa ammayyaawaa aangoo ittiin waliif dabarsuun gamatti duula aadaa uumuu ittiin galateeffatu irreechi irree godhatee irreeffata jechuun dubbate. Irreechi baranaa ammoo kan tokkummaa wal jaalalaa fi wal qixxummaa wareegama qabsoo kichuuwwan Oromootaa argameen tokkummaa sabummaa jaalala biyya ittiin bulchinuu fi muuxannoo sirna gadaa ittiin qoddannu kan cululuqu ta'uun isaa gammachuu keenya jechuudhaan dubbateetii jira. Oromoon utubaa biyya yoo jenne gadaatu tartiiba bulchiinsa nu barsiise. Oromoon bu'uura sirna dimokiraasii ammayyaawatti yoo jennu 88 maal baa hammamichillee qoodinsa aangoo nu dhaalchisee Oromoon madda nageenyaati yoo jennu wal harkaa fuudhinsa baalliiti. Eenyummaa keenya himee hirmaachisummaa odaawwan shananii gaaddisa jala teenyee haqaaf murtii haqaa dabarsinuutu seenaa akka odeessinuu taasisaa jira. Gaafa nuti tokkummaa dhabnee duudha keenya goone lafti irree eebbifaman lafa hammi goone wal qoqqoonnee badiif wal kaanee qabsoo dhiigaan dhufte kabaja kan nu dhabuu ta'uu isaa kan mul'isus jeetii jira. Kanaafuu tokkummaa keenya eeggachuun iccitii injifannoo keenyaa ta'ee itti fufuus qaba. Tokkummaa jennee tokkummaa dhugaa
danda'an itti fayyadamus qabna jeeti jiram. Waliigallee alaagallaa uumamaa yoo kanninu uumama badhaaniin eebbifamnee agarree jirra. Kan nu uumes nu tolcheem Oromoon garaan qulqulluu waaqa kadhatee kan kufee haasam. Abaaree marga jiidhaa goggoysa jibbaa caalaa jaalala filatam. Ilmi isaa jarjara hin qabdum suuta hammeenya caalaa tolaat durfatam. Wal dhabbis mariidhaan hiikkatam. Walitti dhiyaatee yaada walii qooddatam. Qabsoon keenyas waliin taanii waliif taanii walirrattis duuloo son taanii waliin itti duulurratti haa ta'u jechuun dubbatem. Irreechi jaalala baranaa carraa tokkummaa keenya duudhaa aadaa keenya fiyoomsa dhaamsa abbootii gadaa qalbiin ittiin dhageeffannuuf haa ta'u jeetii jiram. Keessattuu hiika guddaa qabuun garaagarummaa ilaalcha siyaasaatiin wal jibbuu wal balaaleeffachuu fi wal ajjeesuu awwaallee irreecha keenya baranaa waltajjii wal eebbisuu nuuf taasisa jenneeti abdannaa jechuun dubbatem. Xumura irrattis bacaqii gannaa baanee eebba fuula irratti kan hojii caaluuf waada keenya itti haaromsinuuf jaalalaaf tokkummaan itti hafuufnuus jee dubbateetii jiram. Ayyaana irreechaa magaalaa Bishooftuu hora Arsadeetti boru kabajamuuf mata duree irreechi jaalalaaf tokkummaaf jedhamuun kabajamaa oola. Bal'ina oduu kana Muhiddin Muhammad. Irreechi birraa yookiin malkaa boru Harsadeetti kabajama. Ayyaanichi magaalaa Bishooftuutti Harsadiitti mata duree irreecha jaalalaa fi tokkummaaf jedhu kabajamee oola jechuun beekame. Ayyaanni baranaa bakka buutota uummattoota ollaa waliin kan kabajamu yommuu ta'u, keessummoonni magaalaa Bishooftuu kan galaa jiran ta'uunis beekameeti jira. Irreechi birraa yookiin malkaa ayyaanaa galateeffannaatiin dukkana gannaa keessaa ba'anii birraa daraaraa fi midhaan sanyii naqatee arganii yeroo waaqa ittiin galateeffatanii jechuun ibsataniiti jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa sirna gadaa akkuma hambaa kiliyaa addunyaa taasisuun yuuneeskootti galmeessise irreechas galmeessisuudhaaf hojjechaati jira jedhan. Irreechi waggaatti yeroo lama birraa malkaatii fi arfaasamuutti tulluutti kabajama jechuun himameeti jira. Ayyaana irreechaa boru magaalaa Bishooftuutti kabajamu irratti keessummoonni affeeraman turistoonni namoonni bebbeekamoon qondaaltonni mootummaa qeerroo fi qarreen manguddoonnii fi ga'eessonni walumaa gala uummanni miliyoonni 7 ol ni argamu jedhameeti eeggamaati jira. Ayyaanichi eebba abbaa gadaa abbaa malkaa fi hangafoota gosaan godhamu booda marga jiidhaa fi abaaboo birraa qabachuudhaan bishaan tuqanii waaqa galateeffachaa irreeffatu jechuun beekameeti jira. Kanaan booda gabbisaan yoo taphachaa gara qe'ee isaaniitti kan deebi'u ta'uunis beekameeti jira. Haaluma wal fakkaatu ayyaanni irreechaa hora Finfinnee baranaa ni kabajama jedhame turri kabajaa abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuun. Horri Finfinnee hora ja'a keessaa hangafaa fi ja'an galan torban obboo fi meettaa akka caayaatti walitti qabaa kan ture ta'uunis kaasaniiti jiran. Gadaa keenyatti deebi'aa waan jiruuf horri Finfinnee baranaa ni irreeffama jedhame abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuun. Kanaaf barana hora Arsadee booda hora Finfinneetti ayyaanni irreechaa ni kabajama jedhameeti jira. Kuni immoo dhorkaa hin qabatu lafa fudhannee hin deemnu waan ta'eef ja'aniiti jiran. Oduu birootiin gadaa birmajjii tuulamaa waggoota 8 darbaniif aangoorra ture karaa nagayaatiin aangoo gadaa meelbaatti dabarseeti jira. Abbaan gadaa Dooktorree kabajaa Bayyanaa Sanbatuu aangicha abbaa gadaa goobanaa holaaf kennaniiti jiran. Godina Kamashii fi naannolee Oromiyaatti rakkoo nageenyaa uumamee miidhaan qaamaa fi qabeenyaa dhaqqabee jira jechuun Dooktor Nagarii Leencoo ibsan. Bal'ina oduu kana akka taa'amtu isiniif dhiyaata. Bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii fi aanolee Oromiyaa ollaatti rakkoo nageenyaa uumameen uummata irra miidhaan lubbuu qaamaa fi qabeenyaa dhaqqabuu hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo himan. Rakkoo nageenyaa amma uumameef ka'umsa kan ta'e godina Wallagga Lixaa bakka Biilaa Amuugaa Aggaaloo jedhamutti humni hidhatee maqaa abaawwatiin socho'u akka lakkoofsa biyyaatti fulbaana 16 bara 2010 akka namoota Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa irraa gara Kamashii deemaa turan irratti ajjechaan raawwatamuu isaatiin ta'uu beeksisanii jiran. Rakkoon nageenyaa godina Kamashii iddoowwan garaagaraatti akkasumas godinoota Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa jalatti kan argaman aanaalee Saasigaa Diddaa Haroo Limmuu Boojii Birmajjii fi kanneen biroo naannichaa waldaan keessanitti miidhaan uummata irra ga'een ragaan hospitaala Naqamtee irraa argame hanga ammaatti namni 5 kan du'e yommuu ta'u namoonni hedduunis miidhamanii jiran. Rakkoon nageenyaa mudate iddoowwan garaagaraatti ta'uu isaa irraa kan ka'e miidhaan lubbuu qaamaa fi qabeenyaa irratti qaqqabe dabaluu danda'a waan ta'eef ragaan qulqulluu akka argameen uummataaf kan ibsamu ta'uu Dr. Nagariin ibsanii jiran. Rakkoo uumame kana irraa ka'uunis uummanni Oromoo naannicha keessa jiraataa turan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii aanolee Oromiyaa daangaa naannoo Beenishaangul Gumuz irra jiran akkasumas magaalaa Naqamtee qubatanii jiru. Yeroo ammaatti rakkoo nageenyaa uumame furuu fi nagaaf tasgabbii naannichatti uumuuf humni raayyaa ittisa biyyaa qaamolee nageenyaa fi bulchiinsi qindoominaan hojjetaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaa uumame kana miidhaa uummata irra ga'eef gaddi guddaan kan itti dhaga'ame ibsuun mootummaan
federaalaa fi mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz waliin ta'uudhaan nagaa fi tasgabbii akka bu'u gochuu akkasumas qaamolee rakkoo nageenyaa uuman seeratti akka dhiyaatan cimsee kan hojjetu ta'uu ibsee jira. Amma oduu biyya alaatiin balaan kirkira lafaa Indoneeshiyaa iddoo Sulaawees rukutee yoo xiqqaate namoonni 400 du'an bal'ina oduu kana akka ta'antu isin dhiyaate. Balaan kirkira lafaa Indoneeshiyaa iddoo Sulaawees rukutee yoo xiqqaate namoota 400 galaafate. Kirkirri lafaa hamaa maagniitiidii 7.5 ta'e Jummaa halkan magaalaa Paaloo fi naannawaa isii kan rukute yoo ta'u kanuma hordofuun dambaliin galaana irraa ka'e magaalattii kirkira lafaatiin barbaadoftee lolaadhaan kan uwwise ta'uu qondaaltonni Indoneeshiyaa beeksisan. Magaalaan Paaloo jiraattota 350 kan qabdu yoo taatu qarqara galaanaatti argamti. Ejensiin ittisa balaa biyyattii sabti har'aa ibsa baasee yeroo ammaa magaalaa Paaloo keessatti humni elektirikaa fi sararri telefoonaa waan barbadaa'eef namoonni 100tti lakkaa'aman haalli keessa jiran hin beekamu jeeti jira. Hospitaala magaalaa Paaloo keessa jiru gamoon isaa hanga tokko kan jige ta'us namoota miidhamaniin kan guutame ta'uu gabaasni arganne ni ibsa. Mootummaan Indoneeshiyaa daandiin gara magaalattii geessichitu akkasumas buufatni xiyyaara magaalaa Paalootti argamu cufamuu isaatiin carraaqqiin lubbuu namaa baraaruu rakkisaa kan godhe akka ta'ee fi lakkoofsi namoota balaa kanaan miidhamanii daran dabaluu mala sodaa jedhu qabaachuu ibsee jira. Pireezidaantiin Indoneeshiyaa Jooko Widodo waraanni biyyattii gara iddoo Sulaawees imaluun duula lubbuu baraaruu akka gaggeessu kan ajaje ta'uu himee jira. Tole daawwattoota keenya oduun irraa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma oduu keenya booda asoosomni raammisoo itti fufaa isaa waliin turtii gaarii. Harka fuunee akka mooltan kabajamoo fi jaallatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV ilmaan Oromoo kan biyya keessaa biyya alaa kan jiraattan addunyaa tana mararraa hundi keessan salaamtaan teenya bakkuma jirtanitti isin haadha qabdu isiniin jecha qophii teenya tan raammisoo asoosamaan duratti oduu gammachuu siraaj wajjin turtii gootanii turtan amma immoo gama raammisoo asoosama seenaatti isin dabarsuudhaaf qopheeffannee dhiyaanneetii jirra kutaa tokkoffaa galgala isin biraan goon keenyas ni yaadatama arraas kutaa tokkoffaa xumura isaa isin biraan geenyam nu hordofaa isiniin jenna barreessaan kitaaba kanaa Abdurrashid Abdurrahman gama sagaleetiin bokokkuulamii raammisoo asoosama seenaa wajjin turtii gaarii. Magaalawwan Hurbuu naannawa sanitti jijjiirama hedduudha fide. Dura uummata naannoo sanii biyyoo durroobaa deemuu hanqise. Itti aansee oomishaa fi qabeenya naannoo sanii kanneen gatii qabaachaa hin turin itti gatii godhe. Kanneen qisaasawaa bahan qaaleesse. Buna bira dabree kuduraa fi muduraan qanani'an shankoorri muuzi burtukaanni kuukiin maallaqaan madaalaman bishaan illeen biidoo fi tanakaan waraabamee horaa yaabbatee harreen magaalaa keessa deeme citaan okoya tahee mukni qoraanawee fe'amanii gurguraaf magaalaa bu'an kuni ummata naannoo talisummaa jalaa baasee oomisha guddisuu irratti bobbaase. Oomisha guddisuun jiruu isaanii wayyeeyse. Haalli kun Hurbuus biyyoo badhaaftuu godhe. Badhaadhinni warra kotorbaandiillee harkisee Hurbuu iddoo sijaaraa Roozmaan Hoolaandaa Abu Maqasii fi kan kana fakkaatanitti barbaaddatan godhe. Oduun Hurbuutti kan barbaaddatuuf qawweelleen lafa jalaan hin dhabamtu jettuus biyya wal geesse. Daranuu magaalatti maqaa goote. Akkanatti Hurbuun yeroo gabaabaa keessatti gurra horte. Jinniin magaalaa Hurbuutti galte hamma jaamu takka seedanii keessatti oowwe. Uummanni Hurbuu fi naannoo isii daldala barbaaduun hafee daldalli isaan barbaadutti seene. Baadiyyoonni Hurbuu kanneen duraan lambaan gaaza gurraachaa itti faayaa makriba boodaan dukkan dhaltuun wareeramuun isaanii hafee nuura faanusa gaaza adiitiin hanga'an. Faanusa keessaa illee Jarmaniin mana dabree gojjoo ooyirootaa fudhate. Gaazaa fi soogiddi mana iyyuu guutanii nyaata bushaawaa dukkana keessatti nyaachuu ala goomsan. Aruusni faanusaan dabaalamaa ture maashoo lakkaawwatee kaan aadaa dur godhe. Marxoon Abujatii sabarandaa Indoneeziyaatiin dhaalamte. Sijaaraan kisillaa qashaa fi baala waraqaatti timboo marachuu nama dhorkite. Qarra'aan harawwalaa harshiif naqe. Saabunni handoodee dhaale. Numaa jiraa bira kutee maqaa Oomoo moggaafatee hurraan biyya guute. San malees shittoon wal seenee saabuun shittoo tahee kan qaama urgeessu dhufe. Qulqullinni injireetii fi injijii tukaanaa fitee fi biyyarraa baqachiisan. Faanti hundi kophee hortee wayyaaleen firraa naannoo biraatti godaante. Qummuuxxoon waan dirtu dhabdee karaarraa meeyxee.
hojjaan shaayiif biyya gadhiifte wanni biraa hafee haltiit kan surrata yookaan jamalii beeraa irraa tolchan kan duraan argamuun isaa mashaqqaa magaalaa guutee beera hattishoon badhaase nama bira kutee geejjiboonni dur caalaa qanani'an saawwan amoolee quufanii soogidda deeqqifatan yoom kana qofa haalli hurbuu akkaataa ramadaanaa kan naannoo saniillee geeddare shurbaa saambusaa fi muxabbaq lafa guute ijoolleellee soomansiise soomanni biyya fudhatee halkan baatii ramadaanaa guyyatti deebise firaa fi aaliin faanusa qabatanii abooradee baga asiin isin ga'e jechuudhaan walirra deemuu jalqaban 30 ramadaanaa afxirsiisaan fudhatamanii mooyludaaf sharaan dhaabbatee tambiini keessaa lallabame akkanatti hurbuun ifii fi naannoo isii hunda jijjiirtee aadaa biraatiin dhaalchifte aadaan haarayni haala kabajaa iidaa kan naannoo irratti jijjiirama guddaa fide duratti gaafa iidaa dubraa fi dardarri ijoollee waliin bakki iideetti dabarsaa turan dirree qabsooti gaafas kaa'imman huccuu iidaa uffatanii ganamaan caffee fi laggeen afaan iddoo qabsoo itti wal qaban dhaqu dardarri gandoota adda addaa daaddaan hordaa walii dhaaban warri wal morgu hoggaa caasoo walitti hidhan kanneen daawwatan garee ganda isaanii hamilee jajjabeessuu jalqabu warri tooftaa beekan cinaggaliin caasoo itti dhahee huffise durhaa miila jalaa fuudh qoraan qoriin gubbaarratti bahe lafaan dhahe jechaa ijoollee gandaatiif mala gumaachan akka kanatti gariin taphachaa gariinis daawwachaa kan injifatuuf harka dhawaa oolan asrii booda warra goobaan galu heelleen faarsaa dardarri maammadaa dhiichisaa karaa gandaa sossoohu haawwan gandaa warra maammad jennee nabi faarsinee jaahillinaaruu jechaan aarsinee gaafa calanqoo kaafiraan lollee dhiini kaafiraa mijjaanuun tollee jechaa dhiichisaa itti dhufu qeetti ililbeen simatan kanneen hordaa buqqaasanii goobaan galan affeen lama quubsu halkan guyyaa iidaa kan shaggooyyeeti makriiba booda odoo sheekkotiin gandaa hundi shaggooyyeen munkaraata dhorkamaadha ja'anii balaaleyfatanuu dubraa fi dardarri shashaqatanii iddoo waliif baallamanitti walitti dhufu san booda odoo wal hin lolle karaa eeggachaa yeroo garii dhaabbatanii aliis jilbiifatanii daddaayisaa okkoynaa fi hurruubsuuf shanee bu'u dardarri walaloo mataa dubraa keessaa abadiin banne goomaraa fi bokkisaan miidheeysaa alalaasaniif luuccaa dhangalaasii yuubee hafarsii naannoo facaasii martuu mammariin qalbii dubraa fuudhanii qaama gadhiisisan dubriinis keessaa bahanii ragadaa fi kukkurfaa qomarraatiin onnee dardaraa macheeysan gaafa inni kana rafaa halkan sadi akkanatti dabarsan kan armaa olii haala iidaa kan odoo hurbuun hin magaalawaniitiin inni ammaa kanaan hedduu wal dhaba si'ana galgala boruu iidaa ijoolleen hurbuu hundi halkan guutuu uffata bitameef daawwachaa qaaxiraa bulanii dimimmisa barii ija diddiimtuu riddigachaa lagatti ceehu gawwisaa ligidaa keessa limanii hollachaa galu warri ilkeen qarrifattu huccuu haareefitti kaayanii akka aduun baateen warraa waliin karaa dirree salaata iidaa sossoohu achumaan firarraa haqqaliid yookaan waan iidaa guurrachuu jalqabu salaata iidaa booda hurbuun banii aadamiin guutamuu jalqabdi baadiyyaa itti dhihaatanirraa xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan karaa hundaan hurbutti yaa'u ijoolleen baadiyyaa huccuu haaree iidaaf bitameef uffatanii waan iidaa harka qabatanii anaatu kan duraatiin karaa hurbuu fiigu akka harganaa hurbuu seenaniin ijoollee achii waliin fiishkaa fi biiqiin magaalaa uwwisuu jalqabu laastika afuuffaa kan halluu adda addaa bitatanii afuufanii samitti ol erganii faana ceehu warri umriin xiqqoo wayyaa dirree jallaabaa keessatti samitti ol rukutuun kubbaa baalloonii maraachuun yeroo beelawaniis saambusaa muxabbaqaa fi muqasqasiin garaa xiilleeysanii tapha isaaniitti deebi'uun
dardarri baadiyyootaa filaa handaaraa waafatti suuqanii kophee sharaa marxoo billiqqee fi kaaniteeraa harka gabaabaa kaayyatanii ganamaan hurbuu dhufu. Sambooda tuutaan wal qabatanii ilkee rirrigachaa dubra gandaa ijaan barbaadaa magaalaa keessa olii gaddaddeemu. Kasharratti urgaan jajii hafoonii odoo hin jaalanne manneen sugiyyaa harkisee ol naqa. Eega foon haawwii qochumaa guutan booda dukkaanan irra deddeemanii za'aa, shurraaba, kaaniteeraa, waraansillee fi waan kana fakkaatan wal irratti lallaalutti seenu. Dubri baadiyyaatiis akkuma dargaggootaatti iddoon guyyaa iidaa itti dabarsan magaaluma Hurbuuti. Shushuboo haaree kaayyatanii adda qarmaan miidheessanii naannoo faffacaasaa ganamaan dhufanii akkuma dargaggootaatti wal qabatanii murnaan magaalaa keessa olii gaddaddeemu jalqabu. Ija hannaatiin dardara daawwachaa kokkoflaa dukkaana tokkorraa bahanii kaan seenu. Qeensa amuuraa dibu, shawaaliyaa, gumee, horoora, malxumaa fi waan guurraa hamtuu irra bareedaan wal irratti lallaalu. Dargaggoota gandaa kanneen dukkaana faana seenanitti qishnaa godhaa shittoo walitti facaasu. Akkanaan guyyaan iidaa guyyaa magaalaa caalaa miidhagee kan wal argu hundi gammachuudhaan warra baranaa kan bara heegare waliin jechaa oola. Dhihaatu warri baadiyyaa kan baranaa hamtii bara heegare abdii jechaa ijoollee horii isaan olii gadii miila irratti ajjeese duydaa fi qonyeetti baadhatanii karaa galaa sossoohu. Akka aduun dhiiteen ijoolleen Hurbuutis kanneen ceensi guyyaa daadar keesse huccuma iidaa tan hurkaa dhukkee fi zeenni muqasqas bifa jijjiiree waliin mana keessa idduma harkan hirriibaaf jijjigu. Warri daldalaa akkuma galgala salaasaatti riskii guyyaa lakkaawwachutti seenu. Tolee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qeerroo Ganamaa raadiyoo fi TV kungaa kan hordofaa jirtan Qeerroo Ganamaa raadiyoo fi TV sagantaa raammisoo asoosama seenaa kutaa tokkoffaa xumura isaa arraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanarraa akka waa hubattan akka waa barattan daran seenaa akka keessa gabbuutanii ittis bohaartan abdii guutuu qabna. Kanaaf kutaa tokkoffaa raammisoo asoosama seenaa arraaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma hanga kutaa lammaffaa baruu walitti dachaanutti gamanumaan kan dhaamsa wal bira kaayanu ta'a. Baruu galgala kutaa lammaffaa isiniif jalqabam raammisoo asoosama seenaa baruu galgala guddaa isin jennam waan nu daawwattanii fi waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isin jennam arraaf hanganuma nagaa wajjin turaa bakka jirtanitti nagaa isiniif hawwina.